Yooyyaa ka ulfaattanii fi ka jalatan tan dhaggeeffattooti wayyuu holistik miidiyaa maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti nagaa isin gaafanna. Nagaa araarri waaqaa isiniif haa bacatu. Bakkuma jirtanutti isin cufaan yooyyaa jenneera. Nageenyi isin badhaadha. Babaarufa fayyoo mayaa maatiin nagaa dhiqqaa guddaan nagaa sa'a nami nagaa waaqi nagaa nuu kennee guyyaa hadhaatiin nu baase maqaan isaa haa eebbifamu. Maarre guyyaadhaa an buleessi keessan hayyuu yookiin luba Isaaq Yohaannis pirezidentii Sinodoosii kibba Itoophiyaa kaqaraanii akkuma kan obboleessa keenya gammachuu waliin guyyaadhaa dhimma waldaa Makkaana Yesuusii bulee horaa tokko qabannee isin bira dhunneerra. Ergaa nuti isinii dabarsan irratti hirmaadhaa. Dursa ofi beeksinnaa gammee ati maan jettaa eenyummaa ta'eeti himadhu achiin duuba gara ergaatti seenna. Ani gammachuu dubee Bonayyaa jedhama. Tajaajila waldaa Makkaana Yesuus Sinodoosii kibba Itoophiyaati. Maarre dansa'a obboleessa keenya gammeelleen baga dhuftee asumaan istuudiyoon wayyuu holistik miidiyaa sagantaa kana abbooman qabattanii hojii tanan walii hojjetiisaa fi ergaa waldaa kiristaanaa ergaa tana dabarsuu fi eeyyamtanii waan bifa kanaan qophoottaneef duraan dursaa isin eebbisuu barbaanna. Waaqi barbaraa isin eebbisuu manaa maatii teessan tajaajila keessan jireenya keessa hunda waaqayyoo haa eebbisuu jenna. Gara ergaa dhunneefitti na dabarru duraan dursee kitaaba qulqulluu keessaa bakka tokko dubbisaa. Kitaaba Nahimiyaa boqonnaa 2 fi lakkoofsa 20 dubbii jiru isiniif dhiyeessaa. Kutaan sun dubbifamu akkana jedhama. Achiin duuba an deebisee waaqi ol gubbaa nu hin milkeessa nuti tajaajiltooti isaa kaanee ijaarsa hin jalqannaa jecha jedhu asirra dhaggina. Kutaa kanarratti Nahimiyaan nami dallee haaromsa Yerusaalemii irratti hojjetaa ture kolbaa Yerusaalem keessa jirtuu fi namoota biyyoota adda addaatti baqatanii jiranuun ijaarsa mana waaqaatiif dallee diigame jaariisaaf yennaa inni kutaa kana gubbaatti isaan kakaasuuf isaan onnachiisu waaqi ol gubbaatu nu hin milkeessa nuti tajaajiltoonni isaa kaanee hin ijaarra ijaarsa hin jalqanne naan jedhu dhagarra. Kanarra dhaabatiisaan ergaan nuti adda isiniif qabannee dhunne ergaa waldaa kiristaanaa warra wangeelaa Makkaana Yesuus mana sagadaa bulee horaati. Manni sagadaa bulee horaa waldaa Makkaana Yesuusii kun biyya Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif kutaa kibbaa kana keessa bara 1943tti waldaa biyya Noorweey irraan misoonota yookiin mishineerota biyya Noorweey irra dhufaniin waldaa hundaa'e bara san kutaa kibbaa kana akkuma waliigalaatti lafa amma godina Gujii Lixaa, godina Gujii Bahaa, godina Booranaa, Boorana Bahaatii fi Boorana Kibbaalle keessatti argamu hundinuu waldaan kiristaanaa wanni jedhamu lafa gubbaa bara hin turre yeroo jalqabaatiif waldaa kana mishineeriin biyya Noorweey namni Kaarlii Vogetvent jedhamu haadha manaa isaa Olgaa jedhamtu waliin dhufanii biyya kanatti hojii wangeelaa jalqabanii yeroo jalqabaatiif magaalli bulee horaa sun yeroo sun Hagere Maariyaam jedhama achitti hojii wangeelaa jalqabanii nami sadi yeroo jalqabaatiif gooftaa dhugeeffate achirraa tamsaate waldaa kiristaanaa guddaa teete moonaa san fudhatanii warri faranjootaa sun amantoota bu'uuraa waliin ta'anii waldaa kiristaanaa achitti jalqaban. Waldaan kun eega jalqabeen duubatti bara 1944-45 keessa ijaarsi mana amma jiru waldaa Makkaana Yesuusii bulee horaa haadhoo jedhamu kun achitti ijaarame. Ijaarsi kun gaafa ijaaramu warri faranjootaa mana kana ijaarane akka nama 200 qofa ga'uu danda'utti godhanii qopheessane yeroo san manni barumsa kitaaba qulqulluulle achi hojii fayyaalle achuma keessa hojjetanii hojii wangeelaa achuma keessa hojjetaa turan. Kanaan duuba badhina hojii wangeelaa keessa namooti baay'ee amananii gooftaa Yesuus Kiristoos dhugeeffatanii hidhaansa seexana jalaa hiikamanii haga godina Gujii Lixaa keessa jiru hundarra Qarcaa, Birbirsaa, Malkaa Sooddaati, Surroo akkuma kana godina Booranaallee dabalatee lafoota adda addaati dhufanii haga Shaakkisooti namooti dhufanii barumsa fayyinaa barata waldaa kanatti cuuphamaa miseensa waldaa kiristaanaa ta'aa turan jechuudha. Seenaan kana mirkaneessa. Kanumarraa ka'isaan waldaan kun babal'ina hojii wangeelaa hedduu hojjette yeroo ammaa kana miseensi waldaa kana keessatti waaqeffatu baay'ee fakkaneera. Waaqni nu baay'ise waldaan bulee horaa callaa keessatti amma yeroo ammaa kana gara waldaa 13 jira. Damee waldaa kanaa kateete midhaan waldaa kanaa kateete waldaan Makkaana Yesuus. Kana qofa danda'in waldaan abiyaate kiristaanaatiin magaala san keessatti argantu fi adala sanatti argantu hedduun
bu'urri namooti waldaa adda addaa hundeessan fakkeenyaaf Rihooboot, Tsaggaa Kiristoos, Abiyaat Kiristaanatiin Mulongeelii Hiyoot Biraan hunda dabalate bu'urri wangeelaa faanoo wangeelaa waldaa kanarraa akka ka'e seenaan mirkaneessa. Kanaaf waldaan Mekkaana Yesuus Bulee Horaa waldaa haadha jechuudha. Yaamichi nuti guyyaadhaa qabanee dhunne yaamicha haadhaati. Aadaa teennaa keessatti gaafa haati nama yaantee oolan. Waldaan kiristaanaa tuni rakkina hojii ijaarsaa dhaloota kana gitu qopheessitee ijaarsa kana jalqabdee ijaarsa kana amma yeroo ammaa kana waaqni nu gargaare dandeettii jabeenya uummataa kiristaanaa adaala sanatti argamuutiin manni fooqii 2 qabu sadarkaa isaa ka eegate gara nama 5,000 qabachuu ka danda'u hojiin bu'uuraa jalqabarraa kaatee hojjetantee waggoota dabare keessa amma qorqooroo yookiin sibiila gubbaa baasiisa sadarkaa isaa irra geeyamee jira. Hojiin kun haga kana hojjetame amantootumaan ta'e amma immoo wanni amma achi hojii tana xumuriisaa fi barbaachisu humna amantootaatiin ol waan ta'eef sadarkaa adda addaarra namooti jiran biyya keessa warri jiran biyya ala warri jiran hundi karaa pilaatfoormii miidiyaa adda addaatiin hirmaatanii waldaa kana cinaa dhaabbatiisa jiran. Kanumaan wal qabate yaamichi addaa sagantaa kana irratti ka Waaqayyo galateeffatanuuf ka galii walii qaban magaala Finfinnee keessa qophaa'eera. Waa'ee sagantaa sanii gammachuun akka haasa'u dabarsee isaaf kenna. Waldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus magaala Bulee Horaa ijaarsa galma waaqeffannaa guddaa qaba. Koottaa waliin ijaarraa yaamicha jedhu isiniif qanna. Waldaan Makaana Yesuus magaala Bulee Horaa haadhoon bu'uura waldaalee amantaa biyya kibba Itoophiyaa keessa jiranuuf wangeela qaqqabsiisuu irratti haadha turte. Akkasuma gama kibba Itoophiyaa kana hawaasa gad Mooyyalee ol Nageellee ol Sumaalee dabalatee hojii wangeelaa bal'aa Waaqayyo karaa kibba Itoophiyaa kanatti hojjeteef sababa guddaa godhee waldaa kana fayyadamee jira. Amma immoo ijaarsa galma waaqeffannaa guddaa qaba waldaan kuni. Isa kanarratti namooti biyya keessaaf biyya alaa jirtan hundinuu yaamicha haadhaa kana fudhattanii akka isi hirmaattan anillee obboleessi keessan yaamicha obbolummaa ka tajaajila mootummaa waaqaa keessatti qooda keenya akka gumaachinuuf yaamicha isinii dabarsa. Warri biyya alaa jirtanu akkasuma warri biyya keessa jirtanu warri magaala Finfinnee keessa jirtanu illee ta'e warri Adaalaa Ardaa Gujii jirtanu ka Boorana keessa akkasuma magaala Adoolaa Shaakkisoo Nageellee Bulee Horaa Yaaballo hunduma keessaniif waamicha kana dabarsina. Waliigala warra magaala Finfinnee keessa jirtanuufi guyyaa 16 ji'a lammaffaa bara 2018 magaala Finfinnee kutaa magaala Boolee Adaala Atlas Hoteela Internaashinaali Ayaatitti sa'aatii 9 irraa jalqabee sagantaan galataatii fi sagantaan tajaajila kana ittiin deeggarru qophaa'ee jira. Yaamicha kanarratti warri harka keessan diriirfatuuf barbaadanuuf Waaqayyo badhaadha isaaniif akkansi hundinuu akka hirmaattan yaamicha kenna isinii dabarsina. Warri biyya alaa jirtanuu fi kutaa biyyaa keessa jirtan immoo karaa lakkoofsa herregaa as jala kuno isinii kennu karaa kanaan akkasi hirmaattan isin beeksisna. Lakkoofsa herregaa fayyadamtanii warri galchitan lakkoofsa herregaa isin fayyadamtan sun maqaa waldichaa waliin maqaa akkaawuntii waliin wal simachuusa mirkaneeffadhaa isiniin jenna eebbifama. Maarree akkuma dhageettan waldaan Makaana Yesuus haadhoon Bulee Horaa ijaarsa mana sagadaa kana sababeeffachuun sagantaa addaa magaala Finfinnee naannoo Boolee Atlas jedhamu hoteela Ayaatti guyyaa sanbataa ji'a lammaffaa gaafa 16 sanbata sa'aatii 9 irraa jalqabee sagantaa addaa qopheessite. Sagantaa kanarratti affeerii irbaataallee jira. Dabalataan immoo waan dandeettan waa Waaqni isinii kenneen gumaachitanii waldaa kana akka bira dhaabbattan isiniin jenna. Akkuma kana waan dandeettanii galii galchitanii achiin duubatti nagahee galii teessanii iskiriinshoot gootanii nu dhaqqabsiisuu yookiin bilbila waldaa ijaarsa kanaatiif qophaa'e bilbila obboleessa keenya Adaanee Yohaannis irratti akka bilbiltanii yookiin yaada kana hubantiisaaf dabalataan akka argattan isiniin jenna. Baay'ee isin jaalanna. Eebbifamaa. Gooftaan bara baraa isin haa eebbisu.